Alright, asirratti kiyaarwaan inni jedhe keessaa wanni tokko wanni namatti tolu wal tuffachuun akka keenyatti keessaa akka Oromoo tanaatti aadaa ta'ee jira. Garuu sila danda'amee wal tuffachuu baannee wal kabajaa godhannee haamilee wal cabsuu baannee haamilee waliif taanee everything waan baay'ee jira wanti namni wal bira dhaabbatuuni. አይሆንም ጀቻ Akka sossotee isla baay'ee bareedaadha. Garuu dhugaa dubbate. so akkasii jecha warri mana madaamii jirtan isinitti himee jira isin warqiidha isin jechuun akkasii warri distii dhiqi binaamina jettan sun akkatti distii dhiqan hin beektu akkatti nyaata dalagan hin beektu because bar nama madaamiin tuffattee dadhabduudha ati hin dandeettu jettee ofirraa madaamiin ariitetu haala kana keessa ba'ee waan arga albaa tiktok irra baay'ee so warra akkasiisanii jettanii hamileen keessantu qabu manaamna laaluun qabdan Galatoon. Wallahi galatoon dhugaa feeti. gurgurattee jiraatu wajjin isin how come hamilee keessan gadi deebistan addunyaa irratti illee salphina amma fakkeenya nama tokko ilma shaar muxaa jettee yoo si arrabse namni tokko maal akkasiin jedhaa jiru hubachuu qaban rabbiin biratti illee haraam wanni sun ati immoo ka mana madaamii jirtu fuuraa kee dalagataa nyaataa jirta sunuuyyuu sawwaaba calqabatti jihaada namni lubbuu ofii hojjatee nyaatu jechuu qabsaa'aadha jechaadha namni sun jechuudha sii galaa miti nama of kabachisiisaa jiru how come ati fuutee walitti fidda hin dhufu jechuudha hin dhufu yes Salaam alaikum. wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh Haasawa kakkee keessa haqati tiktokii jalqabde kaarraa kun haala naa ta'e beeyta. eeshi Amma kan dhibaa jiru waa'ee jara dubartoota wal dhabanii wal lolanii osoo hin taane kan aarsellee kan nama aarsaa jiru. Nama gugurdaa asirratti hojiima godhatee ijoollee shamarran wal dhaban kana jidduu dhaabatee rabbii jedha addaan dhaabaddaa. Biyyi baddee jirti addaan dhaabaddaa. maaliif itti jarri yoo addaan dhaabachuu baatu Mee rabbumaa jedhaati biyyi baddee jirti addaan dhaabaddaa gaafa jedhan. Biyyi baddu tamii namni biyya balleessu een. Ani That is sheekotuma question for yaani nama everyone. guddaa kanaan ajaa'iba bara. Rabbuma sodaadhaa rabbuma keessan sodaadhaa. Maali rabbiin isaan sodaatan maal fidan? Warra kanarraa dubbadhaa sheekallee maqaa nyaatee. Warra sheekallee maqaa nyaatee hojii godhateetiniin waanuma araara kan akka waan namni nu araarse asirra taa'iti nama wallole jedhuuni jidduu deemeetiniin waan arge odeessu kanarraa dubbadha kuni maqaa sheekallee bakka hin bu'u. Nama silaa namni inni jedhullee bakka hin bu'u. Yoo namni quufee dhiira tokko irratti wallole dirqama sheeni jidduu seenuu qaba. Saara sambichaa miti. Sheeni bar yoo jidduu seenallee profeshinii ofiitiin seenaa Jibriiloo. Akkamitti jetti boolaal. Amma sheeka miti namni tokko dhufee miti. Asirratti anillee wanni jechuu barbaadu yoo jiraate namni wal loluun dhugama. Garuu Sana maaliif gadi hin qabne haqa sirraa isiin achitti harkaanfattu hojiin namni keessa jidduu akkamii bu'eetiin araara fakkeessee walitti qulleen jira yeroo tokko akka seexanaatti namni nama jidduu laaffattee seenu. siin jedhanii si gaafatan siyyuu. Wal ga'ee danda'e. Kaaliitu si gaafataa jira kana beeyte.